Harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu guyyaa irraa immoo seenaa gabaabduu pirezidaantii Oromiyaa jalqaba qabsaa'oo fi hayyuu Oromoo obbo Hassan Alii gabaabsinee kan isin dhiyeessinu ta'a. Hanga dhuma sagantaa teenyaatti nu hordofuun dakitinaan afeerra teenya amma kallattumaan gara seenaa gabaabduu pirezidaantii Oromiyaa jalqaba obbo Hassan Aliitti kan isin dabarsinu ta'a. Pirezidaantiin Oromiyaa jalqabaa obbo Hassan Alii dhiibbaa mootummaa wayyaaniitiin eega biyyaa bee waggaa 27ffaa isaatti maatii isaa wajjin guyyaa har'aa gara biyyaatti deebi'e. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa obbo Hassan Alii haalli guddina isaarraa kaasee safuu fi sansankaa gootummaa fi iftaansa uummata keessatti dhalateerraa dhaalee kan guddate hoggaa ta'u dhalootaan nama qaroo fi hayyuudha. Obbo Hassan Alii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan jalqabaati. Obbo Hassan Alii pirezidaantii ta'anii Oromiyaa bulchuu bira dabranii goota ta'ee Oromiyaa fi magaalaa Finfinneetiif falmaa ture. Bara umriin wayyaanee OPDO keessa gootonni muraasni qubaan lakkaa'aman kan jiran hoggaa ta'u sirna wayyaanee dura dhaabbachuun dubbii jajjabduu gaafasetti obbo Hassan Alii dubbatan muraasa hoggaa qabnu dhimma magaalaa Finfinneetiin. Magaalaan Finfinnee dalga lafarra bal'attee qonnaan bulaa Oromoo buqqaasuu miti sanii keessa ol guddachuuf hayyama Oromoo malee akka hin danda'amne wayyaanetti himuudhaan dhimma murteessummaa magaalaa Finfinnee irratti uummata Oromootiin alaa abbaan fedhe murteessuu akka hin dandeenye goota wayyaanetti himee hoggaa ta'u adeerri Minilik Raas Dargeen abbaa Oromoota Arsiiti yoonaan jettan lakki Raas Dargeen diina seenaa guddaa Oromoota Arsiiti jeen isinitti hima jechuudhaan Minilik goota Itoophiyaati kanaan jetta yoo ta'e lakki Minilik diina seenaa uummata Oromoo kan uummata Oromoo dhiiga dhangalaase diina seenaa uummata Oromoo bara baraan yaadattu ta'uun isinitti hima jechuudhaan bara sanitti mootummaa wayyaanetti himuu danda'e. Alaabaa lumuuxiin sirna alagaa qabatee uummata Oromoo irratti leellisuun nama jalqaba morme pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jalqaba obbo Hassan Alii seenaan ni yaadata. Akkuma hangafoota OPDO kan akka Ibrahim Malkaafaa namni kunis ejjennoo isaatiin eenyummaa isaatiin kan hin qoosnee fi sabummaa Oromoo nama gabaaf hin dhiisne ta'uun yaadatama. Bara pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa turanitti dubbii jajjabduu wayyaanee fi nafxanyaatti dhukkubbii sammuu taate dubbachuun diinota Oromoo abdii murachiisuu turan seenaan haa yaadatu. Yeroo sanitti pirezidaantii tahanii dubbii akkanaa dubbachuu miti mootummaa Mallas Zeenaawii mormuun onnee jabaa kan nama gaafatu hoggaa ta'u dhimma abbummaa magaalaa Finfinneetis dhimma waltajjiif dhiyaatu miti dhimma qaamni isa hin laalle irratti murteessu doon taane dhimma Oromoon qofti murteessu jechuudhaan pirezidaantiin Oromiyaa jalqaba obbo Hassan Alii Mallas Zeenaawitti dhugaa himuu dandeetti jira. Lafa Finfinnee qofaa miti samiin Finfinnee illeen tan Oromooti jechuudhaan haasawa seena qabeessaa fi haqa sabni Oromoo biyyatti tana keessatti qabu gaafa bara jalqabbii bulchiinsa mootummaa Mallasaatti gootummaan fuulduratti kan dubbate pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan jalqabaa kan ture obbo Hassan Alii ta'uu isaati. Sanuu bara Mallasaa sanitti bineensa bara haalli Oromoo akka hammaa kanatti qabsuuf hin mijatiin ture sanitti hoggaa ta'u obbo Hassan Alii osoo wayyaaneen isa liqibsuu dandeessu aangorra jirtutti goota gaafii sabni Oromoo hanga ammaatti gaafachaa jiru kana sodaa malee kan tarkaanfachiisaa turee fi sabboonummaa fi quuqama Hassan Alii ilaaluudhaan wayyaaneen bara sanitti pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa irraa gabbuusuudhaan itti aanaa pirezidaantii godhuudhaan kumaa dammaqsaa pirezidaantii godhachuun Oromiyaa garchuu itti fufan. Haala kanaan Hassan Alii dhaaba yeroo san biyya bulchuu keessatti kophaa waan ta'eef akka namoota biraatti callisee mindaa isaa nyaachuu otoo danda'u cunqursaa sabaatii fi sharafama Oromiyaa argaa jiraachuu sammuun isaa irraa fudhachuu diduudhaan ergama sabaatiif qircamuu lafa Oromiyaa hedduu isa dhukkubsaa turte. Hojiilee obbo Hassan Alii bara pirezidaantummaa isaatti hojjetan muraasa hoggaa qabdu ammoo wareegamtoonni calii calanqoo fi harka muraa fi harma muraan aanolee akka yaadatamuuf nama siidaa akka dhaabbatu taasisee hoggaa ta'u magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa akka taatu nama taasisee fi afaan Oromoo heera mootummaatiin afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'u nama taasisee hoggaa ta'u magaalaaleen Oromiyaa akka Arbaa Guuguu fi Baalee Roobee akkasumas Gobbaa nafxanyootaan falmamaa turte uummata Oromoo qeerraa buqqaan qeetti deebisee qubsiisuu fi hojjettoonni mootummaa afaan Oromoo hin dubbanneef baajanni mootummaa akka hin ramadamne nama dubbate ta'uu isaati. Obbo Hassan Alii diina sabaa isaa cunqursuu fi OPDO alagaatti Oromiyaa gurgurtuu arguurra aangoo isaa dhiisee biyyaa baqatee biyya baqaa keessa akkuma ilma Oromoo rorroo fi cunqursaa diddaa fincilee biyyaa bahetti biyyaa baqachuun biyya baqaatti jireenya isaa dabarseeti jira. Ilmi xurree abbaarri imale kun akkuma abbootii isaa Jaarraa Abbaa Gadaa, Sheek Bakirii Saaphaloo, Elemoo Qilxuu, Taaddasaa Birruu, Sheek Maamar Rashaad Abdullee, Maammoo Mazammir, Agarii Tulluu fi Ayyuub Abubakar Muusaa hundee dhaabaa fi Nadhii Gammadaatti diinatti dhugaa himurraa odoo if duuba hin deebiin seenaa abbootii isaarraa dhaalee teessuun nama seenaa galmeesse yoo ta'u akkuma gaarii hojjechuun jiru bara bulchiinsa isaatti ammoo dhiibbaa jabduu obbo Mallas Zeenaawiin irratti taasiseen lafti Oromoo akka dirree dhawaa fi magaalaan Harar alagaadhaaf muramtee kennamuu dandeesse. Haa ta'uutii malee bara san otoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jalqaba obbo Hassan Alii ta'uu baatte lafti Oromiyaa irra jirtu tunu jiraachuun shakkii guddaa ta'uu isaati.
guyyaa irraattis waggoota 27 oliif eega biyya baqaa ture kabajamoon obbo Hassan Alii maatii isaa wajjin wayita buufata xiyyaara idil-addunyaa Boolee gaanitti pirezidaantii naannoo Oromiyaa ammaa kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaatiin simatamee jira. Galuu pirezidaantii jalqabaa Oromiyaa kanatti gammachuu qabu kan ibse kabajamoon pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ammaa obbo Shimallis Abdiisaa akkas jechuudhaan karaa fuula feesbuukii isaa gubbatti maxxanse. Guyyaan irraa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa kabajamoo obbo Hassan Alii yeroo kurnnee sadiitti dhiyaatu booda maatii isaa waliin gara biyya isaaniitti yoomuun simadhu kabajaa olaanaa waliin. Pirezidaantii Hassan qabsoo uummata keenya keessatti gahee baachaa turaniiti jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa irraa kan akka dhaqqabu namoota adda durummaan bu'uura kaanidha. Arra baga gammaddan jechuu kanan barbaadu. Maatii isaanii waliin nagaan gara biyya isaanii dhufuu qofaa miti. Mootummaa isaanii waayiloota isaanii waliin bu'uureessan dhiibbaa hunda daddabatee of tursiisuu qofatti osoo hin daangayin cimee fi bal'atee uummata isaan qabsaaniif sadarkaa qe'eetti yoomuu tajaajilu arguu danda'u isaaniitii fi gahee sadarkaa hundatti baataniif akkasumas tajaajila isaaniitiif maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa jechuun barbaada. Carraa kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa ilmaan uummataa sababoota adda addaatiin fagaatan akkaataa duudhaa ganamaatiin gara qe'eetti dhiyeessuuf fedhii fi kutannoo olaanaa kan qabu ta'us asumaan kan hin mirkaneessu ta'a jechuudhaan maxxansaniiti jiru. kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa seenaa gabaabaa pirezidaantii Oromiyaa jalqabaa bara bulchiinsa isaarraa kaasuudhaan kan isinitti himaa turre kan gammaatti hordofaa turtan. Seenaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa jalqabaa obbo Hassan Alii bara dhaloota isaanirraa kaasee jireenya isaanii guutuu keessatti hojjetan yeroo biraa kan isin dhiyeessinu ta'a. Hanga ammaatti nu wajji turtaniin hordofuu keessaniif turtii gaarii isiniin jecha torban milikkii fi jaallaa isiniif haa ta'u.